Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu oolmaa Oromiyaa isinitti hima. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee magaalaa Muka Xurii fi magaalota naannoo sanitti argaman kanneen akka Fiichee Garba Gurraacha dabalatee Salaaleetti ugguri geejjibaa sirnaan hojiirra oolee jiraachuu qeerroo nuuf gabaasaa jirani. Konkolaattonni fe'umsaa fi geejjibaa uummatas kanneen naannoo Amaaraa irraa dhufan guyyaa har'aa guutumaan guutuutti imala isaanii addaan kutanii akka jiran maddeen keenya Shawaa Kaabaa irraa bilbilaan qunnamne nuuf ibsaniiru. Taaksiiwwan magaalaa keessatti sochii taasisanii alatti barii har'aa irraa kaasee konkolaataan homtuu kan Finfinnee irraa gara naannoo Amaaraa haa ta'u magaalota Shawaa Kaabaatti imala godhan akka hin jirres namni odeeffanne kun ibseeti jira. Oggurri dinagdee itti fufeera guutuu Oromiyaa keessatti akkuma beekamu magaalaa keenya keessattis Muka Xurii irraa kaasee haga Fiichee fi immoo amma Garba Gurraacha ga'utti dhibbaan dhibba cufaadha. Isas immoo parsantii muraasa makiinonni socho'aa jiran makiinota kan akka taaksii naannoo saniiti malee makiinonni sa'aataan akka mootummaa gonkumaa socho'aa jirani. Gama poolisii Oromiyaatti irree ganama doorsisnii fi oggorsi godhame tokko hin jira qeerroo irratti akka gonkumaa karaan cufamne dhikkoo ibsaan jira naannoo Amaaraatti irraa makiinaan gonkumaa dhufaan jiru ammaaf dhaabbateera. Magaalota biraarratti irraas immoo iddoo gara garaatti cufamee jira yeroo fi dabraan jiru. Asimmoo aana keenya keessa bokkaan idarraa jalqabee gammaasitti walitti binta sila roobaa jiruufu hojii qeerroo xiqqoon harka alaafi malee itti fufee jira hundi. Uggurri geejjibaa godina Baalettis hojiirra ooluun daandiin guddichi madda olaabuu fi dalloommannaa wal quunnamsiisu guutumaan guutuutti cufamee jiraachuu qeerroon Baalee himaniiru. Daandiin Baalee irraa Nageellee Booranatti fullaasus madda olaabuutti cufamuun sochii konkolaataa kan Baalee irraa ba'uu fi Nageellee irraa dhufus ugguramee jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Magaalaa Roobeetti waraanni mootummaa paatroolii hedduun magaalattii keessa socho'uun uummata dursaa jiran jechuun odeessa jiran dhaqqabee ifoomseera. Godinichaatti daandileen magaalotaa fi baadiyaalee wal quunnamsiisan Borso Bidree Dallumannaa Goobba Roobe Gooroo Diinshoo Dambal Gaasaraa Gololchaa fi kanneen hafan keessatti labsiin uggura geejjibaa hojiirra oolfamuun cufamee jira jechuun maddeen keenya Baalee irraa odeessanuun gaan himaniiru. Uggura dinagdee fi konkolaataa qeerroon Oromiyaa guutuu irraa labsee jedhee akka godina Baalee keessattuu naannoo Roobeetitti akka ajaa'ibaatii hojiirra oolaa jira. Konkolaataan irraa ganam subii irraa eegalee halkan irraa jechaadha. Konkolaataan tokko Roobeen bahu hin seenu. Konkolaataan bahuuf yaalaa tures qeerroon tarkaanfii irra fudhatee cabsamaa jira. Gama biraatiin ammoo humnoonni waraanaa meeshaa waraanaa hidhatan konkolaataadhaan makiinaa marsee baasuuf kan yaalan ni jiru. Akkasitti daddamuu fi didee amma dhaabee jira. Konkolaataan hin bahu waliigalattuu gara Booranaatiinis gara Finfinneetiinis Baalee keessaa bahaa hin jiru jechuudha. Qeerroon daandilee cufuu bismaaraan naannoo kanniinitti fayyadamee akka ajaa'ibaatitti hojiirra oolaa fi jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo warri bulchiinsa magaalaa Roobee jechaadha. Konkolaattota dhaabatan irra deemanii garaajii fi algaa keessa taargaa irraa baasaa irratti dirqiin taargaa irraa baasaa jiranii maaliif hin baasne konkolaataa jechuudhaan jechaadha. Gama biraatiin gabaan magaalaa Gooroo kan duran haala ajaa'ibaatiin gabaa Roobeetti aantee gabaan guddoon irra hin dhaabanne konkolaataa sababni isaa konkolaataan tokkochi Baaleen keessa walitti hin bahu hin socho'u baajaajii malee baajaajii bicha magaalaa keessa socho'a konkolaataan tokkochi hin socho'u jechaadha gabaan hin jirtu kara dalloommannaa irraayis konkolaataan hin seenu asurraalleen hin bahu naannawa Roobee kanneen keessas konkolaataan hin seenu hin bahu jechuudha haala ajaa'ibaatiin labsiin kun guyyaa jalqabaa kanatti hojiirra oolaa jira jechuudha. Gabaasni kan Faayizaa Eliyaasiiti. Arsii lixaa magaalaa Shaashmannii fi magaalota ollaa jiran keessatti qoqqobbii dinagdee fi uggurri geejjibaa haala gaarii hojiirra oolee jiraachuu qeerroon Shaashmannii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Daandiiwwan gurguddoon magaalaa Shaashmannii keessa qaxxaamursuun gara Finfinnee Hawaasaa fi Baaleetti dabarsan cufamanii akka jiranidha kan gabaafame. Akka qeerroon achiraa bilbilaan dubbifne jedhutti gara daandii Hawaasaa kanaan konkolaattonni nu rakkisaa jiran muraasni jiru. Isaan ammoo guyyaa boruu irraa furmaata itti tolchina jedhaniiru. Magaalaa Shaashmannii irraa haalli magaalaa Shaashmannii keessa jiru baay'ee gaariidha. Keessattuu karaa Shaashmannii hanga Finfinnee geessu cufamee jira. Amma xiqqoo kan rakkise karaa Shaashmannii gara Hawaasa jiru sanii isaan immoo qeerroo walitti himnee jirra. Tooftaa haaraa uumnetu guyyaa boruu keessatti har'a irratti mareenyu guyyaa boruu keessatti tarkaanfii cimaa ta'e itti fidachuuf mari'achaa jirra. Haa ta'u iyyuu sochiin jiru baay'ee gaariidha. Kan hojii wal qabatee humni waraanatti kan magaalattii keessatti bobba'e baay'inaan kan ta'e uummata sodaachisuu fi sarara nama qabatanii bitaaf mirgaa hiriyaa deemu kan duraa caalaa kan dabalame akkasittuu naannoo keessa jiru baay'ee gaariidha. Keessattuu
karaa Shaashamannee hanga Finfinnee geessu cufamee jira. Amma kallattii arfanii gaarii jira. Naima Umartuu gabaase. Harargee lixatti qeerroon baddeessaa labsii qoqqobbii dinagdee fi uggura geejjibaa guyyaa jalqabaa milkeessuu isaanii OMN itti himani. Karaan galamsoo fi miicataa irraa gara baddeessaa seenu daandiin guddaan ciroo irraa ol dhufu karaan shunqoo irraa gara baddeessaa geessu qeerroodhaan cufamuun konkolaataan socho'uu akka hin dandeenye qeerroon baddeessaa OMN itti kan himani. Guyyaa kaleessaa labsii qoqqobbii fi uggura geejjibaa kana fashaleessuuf humnoonni mootummaa namoota hedduu tumaa kaan hidhaa turanillee labsichi guyyaa jalqabaa har'aa haala boonsaa ta'ee milkaa'eera jedhan qeerroon baddeessaarraa yaada nuuf kennani. Guyyaa har'aa rooba cimaa waan roobeef ugguraa fi roobaan danqame konkolaataan tokko karaarraa socho'uu hin dandeenye jedhan jiraataan magaalaa baddeessaarraa OMN bilbilaan odeeffate. Qeerroon haala bareedaadhaan uggura labsii lagannaadha lagachaa jirra. Lagannaan haala wadaan lagachaa jirra bakka wanni hundinuu haaluma Oromiyaa hunda keessatti deemaa jiruun lagachaa jirra. Baddeessaa karaan cufamee? Karaan cufamee jira. Roobnis akka malee roobaa jira. Konkolaataan tokkichilleen sochii godhaan jiru tokkichilleen. Tamitti karaa imalu jira. Magaalota meeqa wal qunnamti? Magaalaa Hilfatarraa gara Shunqorraa karaa baddeessaa hin dhufa. Galamsoo machaararraa karaa baddeessaa hin dhufa. Shunqorraa karaa baddeessaa hin dhufa. Karaa ciroo deemaa. Kana booddee karaan daandiin hundi cuccufamee jira jechuudha. Humni waraanaa hoo miidhaan dhaqqabsiisee jira achitti? Humni waraanaa kaleessa naannoo yeroo sa'aatii 12 booda humni waraanaa bu'ee uummata nagaa uummata bittaa gurguratti oolee caccabsee hawaasa baajaajota keessaa buusee hundi isaa karaa maasaadhaatti oloo galchee miilan baqate bakka hawaasa magaalaarraa bittaa gurguratti ollatee karaa baadiyyaa deemaa jiru. Gabaasni kan Mammaaf Fantaalleeti. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo fi naannoo asitti uggura geejjibaa fi qoqqobbiin dinagdee qeerroon labsamee hojii irra jira jedhan. Akka jiraataan achirraa bilbilaan odeeffanne himetti magaalaa Walisoo akkuma magaalota Oromiyaa biroo labsi qeerroon baase kana galmaan ga'uuf hojjechaa jiraachuu ibsani. Waraanni mootummaa konkolaachiftoota tokko dirqisiisee magaalattii keessaa humnaan daddabarsaa jira jechuun dubbateera namni achirraa odeeffanne kun. Jiraata Walisoon irraa dhaamsa nuun ga'e kun dhaamsa isaatiin uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsee mootummaa abbaa irree kana ofirraa kaasuu qaba jechuun dhaamsa isaa dabarfateetiin jira. Egaa naannoo keenya akkuma naannoo Oromiyaa iddoowwan kaanii hojiirra ooluuf jira. Haa ta'utii garuu geejjibni keessumaa kan uummataa poolisootaa fi qaamolee nageenyaa kanneen kaaniin humnaan daddabarfamaa jira. Eessaa garamitti daddabarfamaa jira? Egaa magaala keenya gara Finfinnee fi gara gadi gara Jimmaatti daandiin nuti irratti hin argamnu. Kanaaf gara lachuuttu humnumaan poolisiidhaan eegamee ittiin daddabarsaa jiru humnaan jechuudha. Kun beekamaadha. Uummanni Oromoo hundumtuu naannoo Oromiyaa jiru dallansuu keessa waan jiruuf hundumtuu wantoota qeerroon ajaja raawwachuudhaaf fedhii qabaa. Uummanni Oromoodhaa humnaan uggurii mootummaan irratti godhee nama yoomiitti furuu akka danda'u namaaf galuu baatallee uummanni keenya inni qabus inni hin qabnes waliin ta'eetiin wantoota akkasii qolachuu qaba yaada jedhuun qaballeen. Mahamad Morkamaatu gabaase. Odeessa kennaa xumuraatiin godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti labsiin qoqqobbii dinagdee fi uggura geejjibaa guyyaa har'aa bifa bareedaa ta'een akka milkaa'edha. Qeerroon Jimmarraa dubbifne OMN itti kan himan. Qeerroon Jimmaa dursanii haalduree barbaachisu hundaa waan xumuraniif sochii konkolaataa guutumaan guutuutti ugguramee jiraachuu dubbatan. Karaan Jimmaarraa Finfinnee wal qunnamsiisu kan Jimmaan irraa gara Teeppii geessu akkasumas Jimmaan irraa gara Naqamtee seenuus cufamee jiraachuu nuuf ibsani. Guyyaa har'aa labsii qoqqobbii fi uggura geejjibaa kana fashaleessuu humnoonni waraana mootummaa magaalaa Diilallaa tan aanaa Walisoo jalatti argamtu keessatti qeerroo irratti dhukaasa banuun namni tokko akka malee miidhamee akka jirullee maddi keenya kun itti dabaluun ibseera. Haalli jiru baay'ee sodaachisaadha. Konkolaataan tokkollee barii halkan ba'anii asirraa odoo lafti barii sa'aatii 9 sa'aatii 10 irraan kan ba'an jira. Sararraan kanas guutummaan guututti konkolaataan haga tokko socho'aan jiru. Magaalaa Jimmaarraa kara Finfinnee kan deemu konkolaataa gurguddaan jechuudha. Sabse isaa kan uummataa bariirraa kan ba'an halkan sa'aatii 10 irraa 9 irraa kan ba'an jiru. Sararraa kanas immoo kunis immoo dhaabbataniituma jiru. Finfinnee kan dhufallee achi karaa magaalota
gidduu Jimmaa fi Finfinnee gidduu jiranittillee karaan cufaa waan ta'eef kara diilallaa kanarrattillee karaan cufaa tureeyyuu akkasumas immoo namni rukutames hin jira karaa sanarra. Humni waraanaa ofuma isaaniitiin irra deemanii kaasaa turanii. Maaltu rukuta? Magaalota irratti humnuma mootummaati humna waraanaa jechuudha. Uummata rukutanii? Eeyyee uummata kan rukutamee namni tokko amma du'aa fi jireenya gidduu kan jiru hin jira. Eessatti wanti kun kan ta'e? Diilallaa. Diilallaan kun aanaa kam jalatti argamti? Walsa jalatti. Ammaatti gaa Finfinnee irraa kan kara Jimmaatti seenanii jiran kan Jimmaa irraa kara Finfinneetti halkan kan ba'antu jiru. Kan Finfinnee alaa kara Miizaan kan deemu jira. Teeppii kan deemu jira. Asillee kara Wallaggaa kan deemu jira. Kara Naqamtee kana. Kunnillee hin baane konkolaataan akka jirutti konkolaataan dhaabbataniituma jiran. Kan gabaasee hordofaa Maamad ture. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaa Oromiyaa akka guyyaa har'aa kana fakkaata. Bal'inna isaa immoo oduu galgalaatti walitti deebina. Isin wajjin kan ture Rusmaan Baay'uuti ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalilee na wajjin ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkaa